manni hojii odiitira muummicha Oromiyaa itti waamamni isaa caffee Oromiyaatiif yoo ta'u baajetaa fi karoora hojii caffee mirkanaa'e labsame akkaataa qajeelfama dambii fi hojimaata bulchiinsa faayinaansii eegee raawwatamuusaa qulqulleessee caffeef gabaasuuf qaama aangoo seeraa qabudha. Manni hojii odiitira muummicha Oromiyaa tooftaa sirni hojii kun ittiin raawwatamu keessaa odiitiin isa tokkodha. Haaluma kanaan manni hojii odiitira muummicha Oromiyaa argannoo odiitii argame manneen hojiin adda baasuun waggaa waggaan caffeef gabaasaa tureera. Haa ta'u malee manneen hojii argannoon odiitii keessatti argame biratti hanqinoonni mul'achaa akka turanidha. Haaluma kanaan mootummaan rakkoon kun furmaata akka argatuu fi qisaasama qabeenyaa hambisuuf qindoominaa fi xiyyeeffannaan hojiitti galee jira. Kunis qaamolee mootummaa sadeen qaamni seera baasaa fi qaamni raawwachiisaan akkasumas qaamni seera hiikaan naannoo Oromiyaa sanada waliigaltee argannoo odiitii raawwachiisuu sektoraalee waliin mallatteessuun xiyyeeffannaan hojiitti galee jira. Sanadi waliigaltee argannoo odiitii raawwachiisuu sektoraalee kunniin erga mallattaa'ee hojiirra ooles bu'aa gaariin akka argamedha. Gabaasa tibbana manni hojii odiitira muummicha Oromiyaa dhiyeesserraa hubachuun kan danda'ame. Akka naannoo Oromiyaatti kennaa tajaajilaa uummataa fooyyessuuf xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjechaa jira. Kana keessatti tokko kennaa tajaajilaa fooyyessuu keessatti hamnaa fi hojimaata badaa hambisuudha. Hannaa hojimaata hamaa hambisuu keessatti ammoo yoo kennaa tajaajilaa keessatti qisaasamni maallaqaa yoo jiraate hojiin hojjetamu sun galmaan ga'uu hin danda'u. Tajaajilli uummata kennitu amantaa uummataaf mootummaa gidduutti xiqqeessaa deemuu danda'a jechuudha. Kana to'achuun karaa qabsiisuun sirreessuun barbaachisaa waan ta'eef koreen kun ijaarame jechuudha. Karaa biraatiin akka gabaasaa hadda dhiyaachaa turellee ilaaltan tokkoffaa waggootan 5 duuba deebinee haalli ture maalii kan jedhu san tokko lama jennee bara 2012 kaasnee hanga bara 2015tti adeemsi keessa darbaa ture ciminni fi hanqinni turani sun maalii jennee ilaalla jechuudha. Akka ciminnaatti wanti gaariin tokko argine maali? Koree foorumii kana bara ingeddaa hundeessineen booda maallaqa gara biliyoona 3.9 bara ingeddaa deebisuu danda'ameera jechuudha. Maallaqaanis raagaanis. Waggootan 5 darbanii duuba deebinee yoo ilaallamu akkuma waliigalaa waggaa 5 keessatti gara biliyoona 3.4ti. Waggaa tokko keessatti kana hojjechuu yoo danda'ame xiyyeeffannaa hooggansaa yoo kenname kanaa ol qisaasama maallaqaa hambisuu danda'ama. Tokkoffaa mariin kun hadda argannoo odiitii irratti yoo mari'atamu tokko hooggansa xiyyeeffannaa kennee itti gaafatamummaan mirkanaa'aa deemamuu qaba. Itti gaafatamummaan mirkanaa'uu kun ammoo ka hojii gaarii hojjeteen jajjabeessuu ka rakkoo uumamuun tarkaanfiin bulchiinsaa jira tarkaanfiin seeraa hin jira jechuudha. Keessaan hojii seeraa wal qabatu abbootiin alangaa manni murtii koree foorumii kana keessa jiru hojii karaa bulchiinsaatiin raawwatame karaa bulchiinsaatiin deemame kan seeraan gaafachiisu ammoo itti gaafatamummaa gara seeraatiin jiru mirkaneessaa yoo deemame qisaasamni maallaqaa kun xiqqaachaa deemuu danda'a jechuudha. Dhimmi argannoo odiitii raawwachiisuu xiyyeeffannoo qaamolee mootummaa sadeenii argatee hojiitti erga galame baatiiwwan muraasa keessatti birriin biiliyoona 3.9 ol ta'u deebisuun akka danda'ames odeeffanneerra. Caffeen koreen dhaabbiis mootummaanis xiyyeeffannootti kennee waltajjii waliigaltee waliinii bara 2014 akka sala ibsamaa ture hundaa'uun isaa tarkaanfii fudhatameenis sirreeffamni guddaan argamee waan nama jajjabeessu argamee jira. Gabaasa keessatti akkuma argine karaa neerli karaa biliyoona 4 deebisiisuun danda'ameera waggaa tokko keessatti. Inni kun waan jajjabaachuu qabudha dhugaa himuudhaaf. Rakkoon jira rakkoo sana furuudhaaf jalqabamuun isaa xiyyeeffannaan keessattuu hojiin qindoominaan hojjetamu akka qabu irratti amanamee inishiyatiivii caffeetiniin waltajjiin kun hundaa'ee sanadni waliigaltee mallattaa'ee har'a warra miseensotaatiif kennaa jirra. Sanadni kun mallattaa'ee jira. Akkaataa sanada kana keessa jirutti sanadni kun gadi akka bu'u godina irratti sadarkaa aanatti magaalatti gadi akka bu'uu fi gurmaa'insi wal fakkaatu sadarkaa sanattis akka jiraachuu qabudha. Haala kanaan itti fufaa yoo ta'e wanti hedduu sirrachuu hin danda'a. Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaas dhimma argannoo odiitii raawwachiisuu ilaalchise sanada waliigaltee sektoraalee gidduutti mallatteessuurraa kaasee xiyyeeffannaa kennee hojjechaa akka turedha. Dhimma rakkoo kanarratti qindoominaan hojjechuu qabnaa jedhamee irratti waliigalamuun mataasaa bu'aa guddaadha jedhee namana. Lammaffaa irratti gamaggamni akkuma waliigalteen kun waliigalameen gamaggamni seektoroota naannoo 40 waliin gaggeeffame bakka hooggantoonni jiranitti keessattuu argannoon odiitii warra irra jiru waliin gaggeeffamee wal hubannaan akka uumame sana booda tarkaanfiitis akka seename ragaa gabaasa qabaanis isa qofatu hin ta'in qindeessummaa koree dhaabbii dhimma baajataa fi to'annoo horataalee mootummaatti
iftiniin baruma darbee jechuudha ammasii utuunaan karaa kanatti hin dhufin godinaalee 21 fi bulchiinsa magaalaa 38 waliin caasan isaanii sadarkaa godinaa sadarkaa bulchiinsa magaalaa jiran waajjira galii fi biiroo waajjira maallaqaa waliin argannoon odiitii kan keessas argannoon odiitii kan alaas dhiyaatee bal'inaan irratti akka mari'atamee kallattiinis akka kaa'amee sana booda karaa hojiittis akka galamedha. Hojiin hojjetame isa kanaadha. Gama koree dhaabbii keenyatiin koriiwwan dhaabbii keenya shananuu xiyyeeffannootti kennanii hojjechaa jiru. Koreen keenya dabalatee jechuudha. Koree dhimma baajataa fi to'annoo warataalee mootummaa dabalatee hojii hordofii fi to'annoo hojjennu keessatti manneen hojii keenya dhimmi kun akka cross cutting issue jedhamee fudhatamaa jira koree keenya biratti. Haala addaatiin karoora yeroo gamaggamnus raawwii hojii seektaroota keenyaa yeroo gamaggamnus haala addaatiin gabaasa isaanii keessatti akka hammachiisanii fidan gama gaggeessinu keessattis xiyyeeffannoo itti kennanii akka dhimma kanarratti xiyyeeffatanii akka ibsa kennan godhamaa jira. Hooggansi baajataa fi qabeenya mana hojii sanaa bulchuu irratti itti gaafatamummaa guddaa qaba. Akkasumas argannoo odiitii mana hojii sana irratti argame raawwachiisuu dabalate. Haa ta'u malee kun sektoraalee hedduu biratti hanqina akka qabudha. Namni hundi dhimma kanaaf walqixa xiyyeeffachuu dadhabuutu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hooggansa keessaa qaama muraasa dubbiin kun qixaan laallamuu qabaa jedhee namni itti xiyyeeffatu jechuudha. Hooggansi hundi walqixa waan kana deebisuu qaba. Qisaasama babbade kana deebisuu danda'uutu nurra jiraata. Karaa jedhu sanaan namni hundi yaada tokkoon hubannaa wal fakkaatuun dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennanii deemuu dadhabuun hanqina guddaa akka ta'e karaa kanaan laallee jirra. Itti gaafatamaan mana hojii tokko hojii isaanii yoo bulchu tokkoffaa baajata bulchaa, humna namaa bulchaa, hojiin kan hojjetamu baajataanii iddoo baajatni qisaasametti ammoo maallaqa baajata qisaasametti hojiin sun galmaan ga'uu hin danda'u. Hojiin hojjetamuu fi baajanni hammam wal simee mana hojii keessatti hojjetamaa jira. Manneen hojii bara ngiddaa odiitii taasisne keessatti sadarkaa naannootti manneen hojii 15 fooyyee qaban. Tokko muuxannoo isaanii akkaataa wal jijjiiruu danda'an. Keessaanuu biiroo galiiwwanii fudhachuu dandeenya, mana murtii waliigala Oromiyaa fudhachuu dandeenya, albuudaaf enerjii sektoraalee hedduu maqaan isaanii 15 kaasuu dandeenyi sun tokkorraa muuxannoo fudhachuu danda'a jechuudha. Sanirraan ka'ee bara kana amma kurmaan tokkoffaa keessatti yoo qoran barootaan darbani kurmaan tokkoffaa keessatti maallaqi deebi'u hin jiru. Bara kan ragaa amma dhiyaateen odiitti ragaa dhiyaateen yoo ilaalu gara qarshii biliyoona tokko ol deebi'eera jechuudha. Kun kurmaana tokkoffaa keessatti hojjetamee hin beeku. Yoo hooggansi xiyyeeffannaa itti kennu rakkoowwan kanaan dura uumamani sun hiikkataa deemani. Tokko xiyyeeffannaa hooggansaa argachuudha akka qabudha waltajjiin kun. Karaa biraatiin ammoo namni mana hojii keessatti baajata bulchusaniif hojii wal simsiisuu yoo dhabe tokko rakkoon bulchiinsa gaarii uumama. Hawaasa biratti komiin bal'aan ka'aa jechuudha. Kun kan hambisuuf koreen kun ijaaramee itti hojjetamaa jira jechuudha. Rakkoo mana hojii tokkotti uumame kan mana hojii tokkoo qofa godhanii ilaaluu osoo hin ta'in kallattii qindoominaan rakkoon kun hiikamuu danda'u qaba. Mana hojii abbaa langaa biratti qoyi jiru maalidha? Akka mana hojii odiitara muummichaatti kan jiru maalidha? Itti gaafatamtoota ammoo qaama raawwachiistuu ta'anii hooggansa mana hojii kennaa jiran keessatti hojii argannoo odiitii irratti tokkoffaa bu'aa argannoo odiitii arganisan irratti tarkaanfii fudhachuu irratti hanqinnaaf cimina jiru addaan baasee marii gaggeeffamaa ture jira jechuudha. Warroottan hojii gaarii hojjetan muuxannoo isaanii kan itti jijjiiran warra ammoo booddeetti hafan haala isaan walirraan barachuu danda'anuuf waltajjii uumame. Magaalota 336 irratti odiitii taasifameen birrii miiliyoona 74 ol ta'u argannoo odiitii argame keessaa erga sanadi waliigaltee sektoraalee mallattaa'ee hojiirra ooleen birriin miiliyoona 39 ol ta'u deebi'uu akka danda'es himameera. Keessumattuu magaalonni riiformii jala jiran dubbii kana guututti adda baasanii jiru ragaadhanis jechuudha. Bakka jiru hunda irratti adda baasanii jiru. Akka sila jedhame sana UIDP qofa miti. Maallaqa bal'aadha karaa sanaan kan deemu sana argachuuf qofas akka hin taane fi beezikaalii dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennanii hojjechuu akka qaban karaa kanaan kan laalaa jirru ta'uusaati. Ka sadarkaa biirottis naannoo kanarratti xiyyeeffannoo addaatiin laalaa jirra. Waan qisaasame keessaa akkuma sila jedhame sababoota garaagaraatiin herreega ofirraa buusuu dadhabuudhaan waan xixiqqaa namni xiyyeeffatee hiikoo itti kennuu dadhabuudha rakkoon jiru jechuudha. Sadarkaa sanattis waan jiru sadarkaa mana hojii keenyatittis ilaallee kun xiyyeeffannoodhaan akka itti deemamu goonee jirra. Waliigala kaas keessatti maalinni akka waan gaariitti illee jennee kan laalle gaafa hojii kana laallus tokkoffaa tarkaanfiin adda addaa illee fudhatamuu jalqabee jira.
haga adabbiititti jechuudha. Adabbiin gaariidha jechuudhaaf yoo ta'uu baatellee qaamonni sadarkaa kanatti waan kana raawwachiisuu hin dandeenye haga hidhaa waggaa 5 haga 10 illee akkaataa itti tarkaanfiin itti fudhatame magaalota irratti kun karaa adda addaatiin itti deemamaatii jira. Bakka kaanitti garuu seriously akka deebisan karaa kanaan laalaa jirra. Inni kan biraa sochii gaariidha jennee kan laallu action plaanidhaan qabatamee eessa jira eenyurra jira maallaqni kun kan jedhu akkaataan ittiin adda ba'ee gaariidha jenneeti kan laalle jechuudha. Argannoo wal qabateeti waa lama kan maallaqaa jira kan ragaa jira kun kan kurmaana darbe jijjiiramni jiru gaarii. Keessattuu ragaanis maallaqaanis deebifnee buusuuf yaaliin godhame gaarii. Garaagarummaan garuu jira harcaatiin jira. Harcaatiin jiru hooggansa bira jira. Hooggansi keenya nageenya hoogganuu qaba. Diinagdee hoogganuu qaba. Yoo jennu tokko kan qabeenya mana hojichaa hoogganuu qaba. Seeraan bahee galuu isaa hoogganuu qaba. Argannoo argame kana immoo dafee sirreesseeti gabaasa gochuu qaba. Amma gosni argannoo garigariin adverse ka ta'e jira, disclaimer ka ta'e jira. Ani beeku haga ammaatti clean audit report manni hojii qabu jira. Kakkana kanneen jajjabeessu nurra jiraate. Kaawwan illee garanatti fiduu qabna. Garanatti dhiibuu qabna. Clean audit report. Kun qabxii madaalli keessa illee taa'uu qaba jettanii kaaftanii jirtan. Yaada gaarii. Amma barana abbaa biiroo public service wajjin dubbannee waajjira pirezidaantiin koree madaalli kennaan qabxii hiika qabu kennina. Maaliif hiika qabu kenninu? Kiliin ka qabuuf mee kennina, adversiif mee kennina, disclaimeriif mee kennina, yaa akkaataa isaatiin jiru. Kana mana hojiitiin adda bahee manni hojichaas karaa kanaan sirriitti madaalee adda baasee yoo nuu fide nutis qabxii kenninee faaktaroota ittiin mana hojii madaallu keessaa tokko kana gochuu dandeenya. Kana karaa kanaan otoo laallee dafnee xiyyeeffannaa kennuun kurmaana walakkaa waggaatitti gabaasa caffiif dhiyaatu keessaa tokko kana taa'ee dhiyaata. Sadarkaa magaalaa fi aanaatti akkaataa dambii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii eeganii seeraan hojjechuu irratti hanqinni guddaan akka jirus hubatameera. Baay'insaa caasaa keenya gadi aanaa fi magaalota irratti baay'ee baata. No budget no payment dha seerri mootummaa. Yoo baajeta dhaberree akkamittan baajeta dabaladhaadha garuu baajeta kaabineen aanaa tokko wal ga'ee qaala gubaa'ee qabatee baajeta baasii raawwataa jechuudha. Qaamni seera kana kabachiisoo booda immoo waggaa biraa baajeta argaterree isuma duraa baasii godhe sana baajetatti qabeerree gabaasaa buusuurra baajeta haaraa argate baasii biraatiif qabata. Sun sanada ta'ee taa'aa jira. Kun har'arree itti fufee jira. Aanaa irratti itti fufee jira. Magaalaa irratti itti fufee jira. Magaalonni tokko tokko fooyyessuu jalqabaniiru. Godina irratti illee darbee mul'ataa jira. Qisaasamni mul'achaa jiru. Qisaasamni yeroo yeroodhaan dabalaa deemu kun maalii kan jiru sana hooggansi ilaaluu qaba. Hooggansi kan hoogganu risoorsiidha. Risoorsii xiqqaa jiru, humna namaa jiru, qabeenya jiru walitti qabe hoogganuun bulchuun gahee seeraan kan nameef keessaa tokko jechuudha. Hooggansa mana hojii hundaaf. Kanaaf naannoo kanatti akkaataan hooggansi ittiin qabee hoogganaa jiru, akkaataan ittiin hordofu, akkaataan ittiin sirni itti gaafatamummaa akka jiraatu, ittiin diriiru mataasaa sirriitti ilaalamuu waan qabuuf sadarkaa naannoo irratti sirriitti yoo qabamee hojjetame kiliir yoo ta'e kan sadarkaa godinaa, sadarkaa aanaadhaa hunduu seektara isaa kan sadarkaadhaan jiru sana gama keessatti qabee madaalaadhaa hordofaadhaa yoo deeme cheeklistii gadi bu'u keessatti yoo gadi buusaa kan deemu yoo ta'e xiyyeeffannoo argachaatii deema. Kanaaf sadarkaa naannoo irratti kuufamee taa'uun kun mataasaa kan gadi jirus akka xiyyeeffannoo hin arganne taasisa waan ta'eef biirooleen hundinuu itti gaafatamtoonni hundinuu hooggansi hunduu abbaan ana kajuu sana qabatee hojiitti galame gaarii ta'a. Kanaan ala keessaa bahuun hin danda'amu. Amma danda'ametti seeraan hoogganudha. Seerri bulchiinsa faayinaansii maal jaa kan jiru sana sirriitti ilaaluun qajeelfamni hojiirra ooluu qaba. Dambiin hojiitti hiikamuu qaba. Maaliif seerri cabaa kan jiru sana ilaaluudha. Baajeta gaafa caffeedhaan labsamu seera kanaan naaf hooggani jeeti uummanni seera kanaan naaf hooggani risoorsii jirtu jeeti kan nutti kan. Kanaaf maaliif seerri cabaa? Seerri cabee bakka bajanni hin jirretti maaliif baasiin raawwatama? Maaliif sirni itti gaafatamummaa hin jiranne? Maaliif karooraan hoogganamuu hin dadhaban? Bajeta xiqqaa jiru karooraan hoogganuu yoo hin danda'amne borus qisaasamni dabalamaa deema malee xiqqaachuun hin danda'amu.
Kanaaf naannoo kanatti karooraan hoogganuu dhabuun maalirraa madda kaju sana hooggansi hundi of biratti ilaalee yeroo itti aanu yeroo walitti deebinu rakkoo yookaan immoo qisaasama wajjin wal qabatee mana hojii keessa jiru adda baasee waan adda baasan immoo duguugee keessaa beeti kan gamalatti walitti deebi'uu qabna. Dhimmi argannoo odiitii raawwachiisuu sadarkaa naannootti jalqabame sadarkaa aanaa fi magaalaatti akka gadi bu'uu qabuudhaan hooggantoonni olaanoon marii kana irratti argamanis kan himan. Koreen kun aanasitti jalqabe kana hanga aanaatti otoo gadi bu'ee rakkichi as qofa otoo hin ta'in aanaa godina magaalarra jira waan ta'eef as teenye asitti mari'annee hundasaa hiikuu hin dandeenyu waan ta'eef kallattii dhumarratti kennamu keessatti attam gooneeti aanaa fi godina aanaa fi magaala biraan geenya. Ifertiin asitti godhamu kun ifertii wal fakkaatu qaama kana jala jiruun yoo deeme bu'aa kuufamaa guddaa fiduu danda'a. Kan godina magaalaa fi aanotaa waltajjii biraa wayii ka'uu danda'e gaafata. Isa waltajjii wayii uumuu dandeenya. Addatti illee odoo hin taane walitti qabnee ajandaa 3-4 wayii goone kanallee itti daballee kan kenna tajaajilaas jira kan biroo jira. Achirratti waamnee lakkoofnee godinaan godinni immoo aanaa isa jala jiru akkaataa qabatee hojii kana galmaan ga'uu danda'u karaa saniin deemuu dandeenya. Nuuf odeeffannoof nu ta'a. Garuu amma bakka godinni hin jirretti kanas irra jira jechuun nu dhiba. Abbichillee dhiyaatee kallattiin kennamee fi karoorfatee dhimma kana hojjetee raawwatee gabaasa kana deebisuu qaba. Argannoo odiitii raawwachiisuu ilaalchiseen hojiin hojjetamee fi jalqabbiin jiru gaarii ta'us ammayyuu bu'aa barbaadame bira gahu irratti hojii guddaan hojjetamuu akka qabudha. Manneen hojii yaada odiitara keessaa fudhachuu irratti hanqina akka qabanidha. Kun ammoo manni hojii sun qisaasamaaf akka saaxilamu taasisee jira jedhu. Yaadni odiitiin keessaa dhiyeessu yeroo baay'ee hin fudhatu nammoo aktiin godhamu manni hojii fudhatan jiru gin maajooritii olaallu numaa'u odiitara tokko doorsisuu iddoodhaa kaasuu nama jabeessee dubbatu xinnoo dhiibaa irraan ga'utu jira malee gargaartuu kooti ija koo ta'ee hanqina mana hojii koo keessa jiru naa laate waan ta'eef jedhanii isarraa ka'anii tarkaan fudhachuun hin jiru. Hooggantoonni kan akka meeshaa tokkotti otoo fudhanne akka hanqinaattis fudhanne irratti otoo xiyyeeffannee hin jedhu. Kan hoggaan jedhu hundumtuu wal fakkaata jechuu qofa miti gin gamaagamnoo ilaallu irra caalaa rakkoonsa kana hojii wal qabataa. Sadaffaa seeratti dhiyeessuu dhabuunis rakkoo guddaadha. Abbaan alangaa himata siivilii ofiisaa fudhatee jira. Garuu gama gooneen seeratti kan dhiyaate egaa odiitiin argannoon argamee boodaan seeratti dhiyaate baay'ee xiqqoodha. Kan nama rifachiisu immoo kan seeratti dhiyaate keessa kan tarkaan fudhatame 700 caalu kan bu'aan ta'e. So egaa seeratti hin dhiyaanne odiitarri argannoo argate maal godha? Tarkaanfiin bulchiinsaan fudhatamu tarkaanfiin seeraan fudhatu waan ta'eef ani qaamoleen seeraas asirratti maal goone dubbii kana riversi goona. Legal accountability'n akkamitti establish ta'a? Hanqina ragaa qindeessuuti moo hojiin nutti baay'ate moo xiyyeeffannoo dhabne moo dubbi fixaan amma seeratti dhiyeessaan jiru. Miknaatum aangoo himata siivilii abbaa alangaatu fudhate. Abbaan alangaa seeratti hin dhiyeessoo ta'e accountable ta'uu danda'utti jira. Seeratti dhiyaatee manni murtii immoo mootummaa waan ta'eef kan uummata waan ta'eef xiyyeeffannoo kennee murtee kennuu qaba. Gama nun gooneen baay'ee xiqqoo kan dhiyaate xiqqoo kan dhiyaate keessaa immoo kan dhiyaate kan murtaa'e persensii 10 gadi. Kunis rakkoo guddaadha. Qabeenya mootummaa kana bulchuuf bulchisiisuu keessatti gaheen isaa olaanaadha. Akkuma gabaasa irraa illee mul'atu akkuma amma botoloo isaanis ka'uu mana keessaa illee kaafamu hagasiin hojjetamaan turre kan adimiitu godhuun dirqama. Gamagamne illee turre ilaalle illee jirra. Argannoowwan gamamirraa ilaallus gama biraatiin wanti fooyyeen jiru jiraatus hagaa dhimma hariiroo hawaasaa ofii fudhannee ilaaluu jalqabne wanti gaggaariin kontiraatii bulchuu wal qabatee dhimmoota biraa falmanii deebisuu wal qabatee jiru akkuma jiru ta'e argannoowwan odiitii hordofanii deebisiisuu ragaa argame faana bu'anii itti gaafatamummaa mirkaneessuu wal qabatee haga barbaadame hin hojjetamne hanqinni jiru kanuma jiru ta'uu kaasuuf kana bira dabaree hoggansumti sadarkaa hin qabnu kan haala waan kan gufachiisuun hojjechaa ture mul'ateera. Kanneen irrattis tarkaanfii fudhanneerra. Kallattiiwwan
gam kurmaan tokkoffaa geggeessinee kenne keessaa rakkoo kan adda baafnee hooggantoota qabeenya mootummaa kana bulchuu argannoo odiitii hordofanii deebisiisuu akka kallattii cimaaf dhimma arjentii hojjetamee karaatti deebi'uu qabu kallattii kennee waan jiruuf gaappiin jiru sirrii akkuma obbo Tolosaan kaas biiroo isaanii waliinis wanti ilaalama jira kanumaan mul'ate ammas kanumaan mul'ata isa sirreessuuf jabaannee kan hojjennu ta'uu murteessaadha. Kan hojjechuu keessatti wanti wal deeggaruu qabnuu fi qaamoleen kun kanaan duras biirooleen hedduun godha jiran ragaa walii kennama kan hordofanii bakkinni bayeen ilaalu murtiin egaa mana murtiin murtaa'u baala langaa himata dhiyeessa ragaan baay'inaan biiroolee irraa dhiyaatu waan ta'eef bakka kanaatti gaaffiiwwan jiran jiru iskan guutuun barbaachisaa waan jedhu kaasuu barbaada. Manni murtii waliigala Oromiyaas manneen murtii ofii qulqulluu ta'uun dhimma maallaqaas ta'e sanadaa irratti murtii kennuun barbaachisaa akka ta'es himameera. Akka mana murtiittis akkuma silaa kabajamoo guyyoon kaasan erga madachaatti kan qabnu ofii kan keenyaa qulqulluu taane qaama rakkoo keessa jiru immoo yeroo gabaabaa keessatti murtii kennanii gara sirnaatti deebisuun barbaachisaa waan ta'eef akka mana murtii keenyaatti rakkoo jiru qarshii tokkos haa ta'u kuma tokkos haa ta'u sanadaa hojiinis wal qabatoo ta'u yeroo hordofanii sirnatti deebisuun dirqama akka ta'ee fi isa kan fudhannee sirreessinu ta'uudhuma isaa kaasuu fi kan seeratti dhiyaate kana akkamitti ilaalaa jirra kan jedhu egaa gurmaa'inni kun hanga dakaattis gadi bu'eera waan ta'eef sadarkaadhaan maaltu dhiyaate sababa maaliitiin ture kan jedhu ilaaluu barbaachisa. Guutummaatti duchumatti parsantii 7 qofaadha ammas kan deebi'e kan jedhudha. Sadarkaa naannootti hammamtu dhiyaate sababa ragaatimoo sababa manni murtii beellama jijjiiruutimoo rakkoon iddoo kam jira kan jedhu walitti dhiyaatanii qindoominaan hojjechuu barbaada waan ta'eef kana fudhannee sadarkaa naannootti karoo qoree keessa galuun kan keenyas kanaaf barbaachisaadha. Sadarkaa dakaattis kallattii keenyee manni murtii qaamolee dhimma ilaallatu wajjiniin ta'anii hammamtu dhiyaate hammamtu murtii argate hammamtu beellamarra jiru kan jedhu yeroo gabaabaatti adda baafne kan tarkaanfii fudhachuudhaaf qophoofne ta'uudhuma isaa kaasuudhaaf. Dandeettii odiitoroota keessaa cimsuu fi sirna odiitii ammayyeessuun uwwisa odiitii bal'isuun xiyyeeffannoo argachuu akka qabus eeraniiru. Sirna odiitii kennallee ammayyeessuun baay'ee gaarii ta'a. Teknoolojii yoo hin deeggarre kuunima hojjetamaa jala hojjetamaa deemaa tuulamaa deemaa janiin dagatama jechuudha. Inni ulfaatallee amaluma isaa ta'ee hojiin isaallee baay'ee dadhabsiisa. Lammaffaa immoo duubarra deddeema amaluma ta'ee hojiin isaatu duubarraan deema manni hojii erga hojii ofii xumuree bira darbee boodarra dhufaa jechuudha. Yeroo tokko horii badee sassaabuu maannu barbaaduuf deemuu fi otoo hin badin immoo eeguun garagara. Dursa akkamitti enne? Dursa. Yeroo tokko wanni si rakkisee gara hin taanetti nama ofuun jiraata. Wanni akka hongeen dhufaa, wanni rakkoo nageenyaa dhufaa, kan biroo. Sunis qaama dhimmi ilaallatuun beekamee raawwatamuun isaan oolu. Akkuma jirutti ta'ee tokko dursanii eeguu lammata immoo boodas hanga danda'ameen otoo fagoon deemin akkam goonee deebisuu dandeenya kan jedhu kan ammoo kan dandeessisu immoo teknooloojiin akkamitti deeggaramnaa kan jedhu soofatti yaaddame. Kenna tajaajilaa kenna teknooloojiin deeggaranneerra waa hedduu teknooloojiin deeggaranneerra qonna kenna teknooloojiin deeggaranneerra qabiinsa faayinaansii fi yaa'iinsa faayinaansii teknooloojiin olmost deeggarameera bu'aan gaariin dhufee jira. Galii irratti teknooloojiin deeggaramnee bu'aa gaarii fiduu dandeenyee jira. Barnoota irrattis bifa wal fakkaatuun kanaaf hojii odiitii illee akkam goonee teknooloojiin deeggara kan jedhu ani itti yaaddameet otoo wanna ta'ee gaarii ta'aa kan jedhu. Odiitiin adeemsifamu akaakuuwwan odiitii jiran hundaa irratti xiyyeeffachuu akka qabus eeraniiru. Manneen hojii argannoo odiitii argame raawwachiisuun hojii gaarii hojjetan jajjabeessuun kenneen biroo irratti sirna itti gaafatamummaa hordofsiisuun barbaachisaa akka ta'es himameera. Itti gaafatamummaa jechuun badhaafamullee of keessaa qaba. Jajjabeeffamullee of keessaa qaba. Waan lachuu qaba. Paakeejii lamanuu qaba. Itti gaafatama mana hojii kanaa yoo jedhame waan gaarii yoo ta'e isatu eebbifama jechuudha. Maqaa isaatti qaba. Waan hamaallee yoo jiraate isatu itti gaafatamu lamanuu karaa guutuu ta'een ilaaluu qabna. Kana keessatti maallaqa sadarkaa tokkoffaa irratti abbichi kiliir godhee deebise manni hojichaa jechuun kan immoo seeratti dhiyaatee deebi'e jedhameetiin tartiiba saniin otoo
adda bahee gaarii ta'a duratti akkuma abbaa langaatiif kaafne jechuudha. Fedhii fi faayidaa uummataa mirkaneessuuf baajenni naannoo Oromiyaa waggaa waggaan dabalaa jira. Baajenni jala jalaan qisaasamaa deema taanaan kaayyoo yaadameef hin oolu taanaan rakkoodha. Kanaafuu odiitira keessaa cimsuun sirna itti gaafatamummaa hordofsiisuun rakkoo abbaatti gochuun murteessaadha jedhu afyaa'iin caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurramaan. Manni hojii odiitara muumichaa immoo biiroo maallaqaa wajjin walitti dhiyeenyaan rakkoo jirtu waliin irratti mari'achaadha. Kallattii waliin kaayaa. Qaama hubannoo uumuun barbaachisu walitti fidaa waliin hubannoo uumaadha. Odiitarri keessaa sana immoo akka cimaa deemu gochaa yoo hin deemne rakkoon kun furamuu fi xiqqaachuus hin danda'u waan ta'eef akkaataa saniin qabachuudha. Bajanni labsamu baraa baratti dabalaati deemaati jira. Garuu immoo hangasuma takka qisaasamnis jala dabalaa deemaa jira. Qisaasama xiqqeessuu qabna malee fedhii hawaasa keenyaa bal'aa fedhii misoomaa irratti uummanni keenya qabu kana qabeenya xiqqaa jiru kana yoo sirnaan hin kunuunsine yoo sirnaan hin hoogganne hordofii fi to'annoo barbaachisu yoo irratti hin gaggeeffamne sirni itti gaafatamummaa yoo duuba hin jiraanne fedhii uummanni keenya misooma irratti qabu sana gaafii uummataa sana guutuun hin danda'amu jechuudha. Labsuu qofa ta'a jechuudha. Labsamee immoo abbaan hordofu bakka badiin jirtutti hanqinni jirutti rakkoon jirtutti itti gaafatamummaa yoo hin jiraanne humaa faayidaan qabu jechuudha. Seektarri hunduu yookaan biiroon hundinuu akkuma bajanni natti xiqqaata dhimma piroojektiitiif gaafii uummataa deebisuuf bajetana barbaachisa jiru sana piroojektiin san eessarra oolee haga gadiititti hordofuu qaba. Naannoo kanatti sirrittiin hordofii fi to'annoon dhimma bajetaa wajjin wal qabatu labsinee jalaafuu qofa osoo hin taane kan labsame sana meeqaan labsame eessarratti hojiirra oolaa jira hojiirra oolmaa isaa irratti hanqina maal qaba maal sirreessuu qabna akkamittiin hoogganuu qaba kaju san hooggansi hundi qabate yoo itti deeme gaarii waan ta'uuf kanaan ala bakka bajanni dabalaadha qisaasamnis jala dabalamaa deemutti immoo karoora qabanne sana galmaan gahuudhaafis hodhaa guddaa waan ta'uuf kanaaf abbaan nama tokko illee miti hooggansa mana hojiiti. Hoogganaa mana hojiidhaa sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Koreen hojiirra oolmaa argannoo odiitii sadarkaa naannootti hundaa'e kun sirriitti gaheesaa ba'uu akka qabus Adde Saadaan amaniiru.